Yaa ashama harka fuunee akkam jirtanii fayyaa qabdanii tajaajiltoota fi hordoftoota koo annagaa kooti jalata rabbi har'a gammachuudhaan nan dhufee maal si gammachiisee akkatti fa jettee gammaddee fuula kee ibsitee dhuftee naan jechuun keessaniin oolu gammachuu hedduu takka qabadhee dhufe jechuudha. Wantiin ani qabadhee dhufes maalidha? Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa chaanaala haaraa irratti ayyuu fi mubaarik yookiin immoo wabii koo akka haasaa turan argitanii turtanii jechuudha. Haa ta'u malee wabiin yabbaxaa ifan dalaguun jedhe sana fanadda ufiin deemaa jira jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha boo'ichi hafeera jechuudha. Kana booda boo'uun hin jiru. Kachi jennee manatti oolaa seennee jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu boo'uun hafeera. Kana booda hin boo'inii, hin maraatinii, bishaan illee ofirratti hin naqinii. Kana booda kara miidiyaatti illee baatee waa'ee koo hin dubbatinii. Waan barbaaddee sii ta'a. Akka barbaaddee ta'i. Akka barbaaddetti lafaana haasa'ii. Ana miti irra darbii obboleewwan kan kootiyyuu haasa'ee jedhee obboleewwan isaa eebbiin obboleessi isaa as biyya Dubaay kana keessa kan jirutu jira. Isa waliin illee walla barsiisee ni gammachuun kan koo daangaa dhabee jechuudha. Obboleessi isaa faana walla barsiisee silkii isaa naaf kennee kan koollee isaaf kennee fi isa faana akka haasa'uufi. Aikasiniin jedha hedduu takka gammadeetiin jira dhugaa dubbachuudha fi namni waan takka bakka karoorsitee raawwattee waan karoorsite sana yommuu galmaan gahattu hedduu takka si gammachiisa jechuudha. Maaliif bakka karoorri kee galma gaafa siif ga'u ilaa waan kana lafa goruutti illee itti na deemin garuu yeroo ammaa tana yeroo ati itti cinqii keessa jirtutti yeroo ati itti miidhamaa jirtutti yeroo ati nama sanaan malee waan biraa ijji kee ilaaluu dadhabutti gaafa namni sun siif taraddee raawwatee haayyaa jedhee balbala isaa siif banu hedduu takka si gammachiisa jechuudha. Bakka gammachuu daangaa hin qabne keessan jira dubbachuu hin danda'u. Garuu waan kana immoo waanan kaleessa dheengaddaa yemmuun jalqabarraa jalqabee gara miidiyaa kanatti waan fideef dirqama himuun qaba kanan jedhuun. Waan kana akkan isin biraan ga'u ta'e malee waan illee dubbadhu miti. Jechuun bakka waan inni deebinaa deebisillee akkan hin dubbanne amma isin gaafii isin gaafadheen ture isin immoo dhaga'uu hin barbaadda waan ta'eef egaa isin fiduu hin barbaanne ni mi'isi jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha hedduu takkan gammadee dhugaa dubbachuu baay'ee takka jechuudha. Obboleessi isaa akka biyya kana keessa jiru ni beektanii obboleessi isaa biyya kana keessatti mana uffataa qaba. Namoonni immoo barbaadanii uffata bakka isin barbaadanitti isiniif fiduu danda'a jechuudha. Deliverii isaa bakka isin jirtan biyya Imaaraatii keessa bakka isin barbaadan kamiyyuu isiniif fida jechuudha. Haloo jechuun qofaadha kan isin barbaachisu lakkoofsa isaa barbaadan asirra isiniif kaa'a yookiin immoo koomentirra isiniif kaa'uu danda'a yookiin immoo lakkoofsa isaa hin barbaannaa uffata irraa xalabachuu barbaannaa jettanii yoo hin barbaadan taate asirra isiniif godhaa dubbisuu dandeessanii bakka isin barbaadanitti uffata barbaadan filattanii bakka barbaadanitti isiniif fida jechuudha. Innaa ani kana hunduma keessaayyuu immoo ana kan na gammachiise wabiin isa waliin walla barsiisuu jechuudha. Isa waliin walla barsiisuunsaa hedduu takka jechuudha na gammachiise maaliif akka waan mana wabii faatti galeeti bakkaan waan mana wabii faatti galee jiruutu natti fakkaataa jira. Kanaaf iyyuu yeroo gabaabaa keessatti isa birarree dhaqee raawwadhee mana isaa achitti viidiyoo adda addaa isinii waraabuu danda'a jechuudha. Achitti na arguu dandeessanii obboleessa isaa biratti hangana immoo achi dhaqee haala mijeeffadhee isa bira dhaqee viidiyoo waraabee wantoota barbaadanillee achuma filattanii uffata illee xalabachuu barbaadan xalabattanii agasitti immoo lakkoofsa isaa isiniif kaa'a. Lakkoofsa isaa warri barbaadan immoo uffata xalabachuu barbaadan uffata kanneen kana fakkaatu faatu jira jechuudha. Uffata kanneen kana fakkaatu faatu jira jechuudha. Uffanni isaan bira uffanni kun isaan biraa naa dhufe jechuudha. Uffanni kun isaan biraa naa dhufe. Inna
uffata baay'eedha jechuudha garuu isinitti